Koo ijoolleen teenneste shamaraatuni yeroo kaayuuf manaa bayanii kaayoo isaanii sanqoo eessatti irraanfatan maaliif manaa bayee maaf iyyadanni waan tokko seenuun dura namni waan manaa bayeef san beekuu qaba. Asila namni takka kaayoo takka qabaatee waan san uf dura yaadde taanaani akkami simmeetiin akkana dhufaaf maadri naaf hin galleen. Gizima hunda ijoollee mabaaraan dhuftutu waan takka rakkoo kanaan mudata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu ashama harka fuuni fayya qabdu baga jiraatani obboleeyyan kiyya fayyaan akkami akkuma argitan ka namoota hedduu bira gaha social media kana namni fayyadamu ka waa hunda waliin argaa oola. Ani akka dubartii takkatti yoo bakka bu'ee dubbadhu maadri ka walumaa galatti namni takka bakka takkaa fi biyyoota isaa danda'ame haalli isaa mijatu keessa iyyuu taa'e kaayoo takka yoo harkaa qabaate waan san ufitti xiyyeeffatee xiyyeeffannaallee irra godha jechuudha. Waan san godhuuf yookaan galmaan gahuuf jechuudha. Garuu namni tokko karaa imalaa jira. Osoo karaa imalaa jiru karamatti ani fuuti akka ta'e maal akka ta'e hin beeku haa ta'uuti dirqamtee dalaydee yookaan jaarsa ta'e jaartii ta'e dalaydee gudeedamtee dalaydee akka ta'amitti ta'amee jira. Garuu ammoo dubartiin humnaan qabdu dhugaa dubbachuu fi ilmi dhiiraa ammoo eegawwanni kun raawwatame ammoo gochoota akkasii yookaan karaa isii gatu hin qabu ture. Haa ta'u rabbiin akkuma fedhe uumana ilma namaa kana jechuudha. Isitti illee murteessuu yookaan faraduun hin danda'amu jechuudha. Haa ta'u ammoo ijoolleen shamara jalqabuma eega karaa tokko adda isii imalte obboleessa isii bira hin jirtu haadhaaf abbaa isii bira hin jirtu eega argite wanta kanarratti xiyyeeffannaa goote yoo kawanni kun yoo na mudate akkanaan akkana jettee waan akkasiiti kana fayyadamuu qabdi ture jechuudha. Maadrii kaaba amma sa'aatii ammaa kana gatamte akka ta'amtee haala barbaaddeenu haala gara ta'eenu taama kamtu eegetti dabalamte wanni kun raawwatame eega raawwatame Oromoon gargaara gizee hunda ijoollee mabaaraan ol dhuftu. Ijoollee maasiinda kanaan ol dhufti waman irraa jechuudha. Ijoollee matanniin ijoollee rakkataatiin gizee hunda iyyattu jechuudha. Gaafuma dura ulfii haganan beekin yookaan yoo daffaramtee jiraatte na daffaree jettee akkasii baatee himachuu qabdi ture jechuudha. Garuu ammoo amma eega waan hagana gahuu baatanii dhufanii Oromoo gargaara jedhee kuunillee karaa gubbaa fuudhee isii fide gargaara jedhee gargaarsaaf iyyaa jechuudha. Billaahi alaykum ati ijoolleen shamaraa atis namni obboleetti mana qabu ilma dhiiraa taate gochoonni akkanaa kuni yoo booda ilmee tante dhiifama sagalee jira garuu yoo booda ilmee tante irratti boru rabbi ilmee shamaraa sii kennee wanti kun itti deebi'e gocha kaafa kiyya jettee of yaadachuu irra hadha osoo of yaadatte gaarii natti fakkaata jechuudha. Gizee hunda beekan namarraan bahu wallaalaan gizee hunda wallaalaan arganii beekaaf wallaalaan rabbiin waluma keessa namaa fide jechuudha ilma namaa qoyame. Akkuma argaa jirtan kana ka mucayyoon tun ijoolleedha. Haa ta'u ammoo ijoolleellee eega taate namuu bakka kana hin dadhabuu jechuudha. Hagana laayifii haganaa wajjin dabarsuu hin qabdu. Namni imala irra jiru ammootu wanti akkanaa kun silaa isarraaf hin eegamu. Kaayoo itti deeme san kaayoo sangalmaan gahataa jechuudha. Yookaan ammootu yoo kaayoo iyyuu hin qabne imala irra jiru kana bakka tokko qophatee waan barbaade dalaguus danda'a jechuudha. Amma immoo rakkoo irraa rakkoo ofitti dabalte ofiisii isiin nama karaa irra jiru ofiifuu akka isiin jirtu argaa jirtanii inni lammataa yoo lubbuun lama taate maal akka inni ta'u ka ilma namaa eega lubbuu lama ta'e boqochuu isii barbaachisa sammuu isii bashannansiisuu barbaachisa. Akkana jechuudha aadaan arabaa cadhisaniituma ulfaanii nyaatanii dhuguu qofaa miti gaheen jechuudha. Sammuu isiitiif firii ta'uu barbaachisti jechuudha. Kanaaf yeroo hunda ijoolleen kanaan ol deemtu tuni wallaahi mirgi ijoollee keessaanuu baaraan haa dhuftu tuni haa eeggamtu jechuun baay'ee ulfaata. Maaliif jennaan yookaan obboleessa isii waliin manaan baane akka mana baate manaa baate Oromoon mari'attee manaan baane haadhaaf abbaa isii jalaa baddee gariin daa'imummaa isiitiin akkana ta'aa jirti jechuudha. Booda ammoo Oromoof gargaara jedhamu mucayyoo miidiyaa takka hin beeyne jaama. Amma ammoo ishii akkam godhamme yooma Oromoon gargaaree gizee hunda wanni kun Oromoo jedhanii Oromoon sila ka simmeetii keessa galii wooma kana dalagi jetteen yeroo hundatti
wallahi baay'ee ulfaata wanni jedhanis nama ribaa waggaa kanas ni yaadatanii yeroo deebi'aa wanti kuni akka waan inuma yeroo ka deebi'u kuni gargaarsuma argiyaaniif gargaarsa argattiif jecha wanni kun deddeebi'u fakkaata ammoo garuu ammoo ijoolleen kanaan dhuftu tun odoo irraa fayyadanii wantoota akkanaa irraa yookaan ammoo haadha abbaa keessan bira osoo bahuu baattanii adabattanii biyya keessan keessa haadha abbaa keessan bira teettanii yookaan yoo manaallee baate obboleessa kee waliin manaa baate karaa kasan hunda deemu guutuun akka ashaangulliitii si taphataa si fidooni maal kaartoona miti barate intala shamaraati intala qaamni kan kee warqiitii bar ati warqiidha osoo kabajamana haadha abbaa kan keetii teette hiyyummaa san keessa jiraatteetiin hiree gaarii irra barbaadatte rabbiin hiree gaarii sii fidaa jechuudha garuu amma karaa kana deemanii wanni meeqa nama mudattee waa meeqa arganii ka warii keessaa bahe ka osoo warii tiisu dhufe marti waan kana sirra barataa dhufaa jechuudha ka waa'ee dubartii maalii garan beeyni hunda tosa nama darra taphataa dhufa amma namichi kun itti taphate raasatti sii gatee jechuudha wallahi raasatti sii gate amma maalirra isiin ilma isii wajjin rakkachuu ilma abbaa malee guddisanii ilma abbaa malee bakka abbaan bira hin jirre nama masruufuu hin dandeenyetti wallahi biyya namaa kana keessatti guddifachuu hin danda'anii jechuudha yoo dalagaa dhaabbattu wayii qabaattee sanirraa dandamattee seentee akkasitti malaan dalagatte yoo ta'e malee bakka abbaan manaa nama bira hin jirretti mana ta'anii ilmee guddisuun hima hin danda'amne innu dalagaa bareedaa qabu yoo ta'in jechuudha billahi alaykum ijoolleen keenya ka shamara karaa kana ol deemtan keessattuu of eeggadhaame yerootti nama irraa waan barattanii hin dhageessanii meediyaa irraa waan ta'amaa jiru hin dhageettanii maa ol deemtan agas achi teettanii yaman san teettanii yuutuuba banattanii achitti dalagachuutu irra isiniif afdalaa silan karaa kanatti namni akka meeshaa ashangulliitti karaa kana isin taphataa isin fidee poota raasaa kana isin gatuurre fidanii karji maggatan jechuudha magaalaallee miti baadiyyaallee miti karji gatanii jechuudha yeroo hunda kun wanni kun maa ijoollee keenya mudatettanii sila fakkeenya tokko irraa fudhachuu qabdan ture garuu isin ammoo isin maadri akkatti yaaddanii naaf hin galle ana waa hundaafuu rabbiin rakkoo kana keessa maaliif jennaan ijoollee waa irraa haa barattuuf malee yookaan isii tana qofa qeequufi miti namni irraa waa haa baratuuf dhugaa dubbachuufi maali eega ijoollee shamara taate namni tokko ilmi namaa waa mudachuun isaan oolamu kanaaf obboleeyyan keenyaa waa irraa baradhaa namni argitan faana akkuma farda jaama oluma kaatanii nama argitan faana hin deemina isiniin jedha obboleeyyan kiyya waliif share godha subscribe godha like godha